Nagaan Waaqayyo Abbaa kan ilma isaa kan hafuura qulqulluu isiniif jireenya keessaniif haa ta'u. Jaallatamoo obboloota tokko hafuuraa akkam jirtu nagaa keessanii isa nagaa keenya dachaa baay'ise gooftaa maqaan isaa ulfaatu. Egaan obboloota koo Waaqayyo gooftaa maccaa nu gargaare karaa hundumaan jireenya keenya eegee guyyaa irraa kana warra ga'an nu taasiseera. Kanaaf guddaa maqaa isaa eebbifna. Galanni ulfinni guutuun bara baraan isaaf haa ta'u. Torban kana keessa namoonni kallattii garaagaraa irra gortanii nu tajaajilaa turtan hundumti keessan Waaqayyo isin haa kabaju, Waaqayyo isin haa eebbisu, jireenya keessan haa eebbifamuun isin jechuu barbaada. Baay'ee namatti tola. Egaa sagalee Waaqayyo jireenya namaa ijaaraa gaafa deemu namni amantiitti guddachaa deema. Amantiitti gaafa guddatu immoo gooftaa Yesuus Kiristoosii wajjin walii galaa deema. Isa kanaaf dubbii Waaqayyoo kun gaafa dhaggeeffannu soora jireenya hafuuraa keenyaati. Soora jireenya hafuuraa keenyaati. Jireenya hafuuraa keenya akkuma foon keenya yeroo buddeen soora garaagaraa sooratan itti tolee furdatee lafeewwan cimee namni gabaabaa ta'e dheeratee qaama garaagaraatti jireenya isaa babal'atee jijjiiramni qaama isaatii irratti ta'u. Namni yeroo hundumaa dubbii Waaqayyoo kana sirna qabeessaan hordofee dhaggeeffatee itti jiraatu jireenya hafuura isaatiin guddata. Hubannaa isaatu guddata, qalbii isaatu guddata. Akkaataa itti Waaqayyoon dhaggeeffatu, akkaataa itti Waaqayyoon kadhatu, akkaataa hunduma isaatiitu jijjiiramaa jechuudha. Obboloota koo egaan barumsa gaa'elaa marsaa 11ffaa natti fakkaata. Yoon dogoggoruudha abaadhe guyyaa irraa kanan itti fufaa. Isa tanaan duraarraa jijjiiramni guddaan jiraachaa akka jiru. Namoonni baay'een gaa'elli isaanii diigame deebi'anii gaa'ela isaanii bifa haaraatiin ijaarrachaa akka jiran. Namoonni baay'een immoo gaa'ela kan hin dhaabin bifa kamiin gaa'elatti deemuu akka qaban. Akkasuma jireenyi gaa'ela keessaa jireenya maal akka fakkaatu, qabaan gaa'elaa akkamitti akka ta'e, walumaa gala gaa'elli immoo maal akka ta'e barumsa guddaa akka irraa argattan isa mul'ataa dhugoomsi keessan baay'ee in addoomsa. Kanaaf Waaqayyo gooftaa maccaa hunduma keessan haa eebbisu jechuun jaalladha. Haa ta'u har'a kan walii wajjin ilaallu barumsa keenya marsaa 11ffaan maal jedhaa? Dhiibbawwan har'a gaa'ela irra jiran yookaan immoo farra gaa'elaa waan jedhu walii wajjin ilaalla. Mee isa dura Waaqayyoon isa teessoo isaa irra jiru walii wajjin hin kadhanna. Hallelujah. Yeroo hundumaa jaalalli kee yeroo hundumaa dhiyyee bari'u rafee dammaquus keessa koona nyaata. Jaalalli kee yeroo hundumaa eegumsi kee yeroo hundumaa rafee dammaquus dhiyyee bari'uus keessa koona nyaata. Abbaa bara baraa hangafa nagaa tokkicha ilma Waaqayyoo olicha cubbuu keenyaaf dhiigde maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni guutuun bara baraan siif haa ta'u. Gargaarsa keessa guddaadhaan karaa hundumaan humna keessa guddaadhaan baatamnee gargaaramne hafuurri keenni qulqulluun jireenya keenya waan eegeef kunoo hamma har'aatitti humni keenya wajjin ta'e. Kanaaf guddifnee baay'ifnee si galateeffanna mootii waaqaaf lafaa qulqullicha ilma Waaqayyoo ulfinniif galanni guutuun siif haa ta'u. Amma yeroo kanaa galata sii galcha. Siif galatumatu ta'a. Maqaa kee eebbisa. Guddaa maqaa kee ol qaba. Eegumsa keef sin galateeffadha. Fayyina koo foonii, fayyina koo hafuuraa. Karaa hundumaan karaaf karra koo galma koo galgala. Fira koo kan dafee harka na qabu. Hallelujaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin yaa abbaa galatoomi. Ulfinni galanni hoqubaa walumatti siif haa ta'u. Ati abaarsa baay'ee na biraa cabsite. Du'a baay'ee na biraa hambifte. Yeelloo baay'ee na biraa hambifte. Ani jiraachuun koo yaa Waaqayyo jiraachuu kee mul'isa. Kanaaf maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u.
waa'ee koo fulfaan waa'ee obboleettii obboleessa kanaaf maqaa Yesuus Kiristoos waa'ee obboloota koo kanaaf maqaa Yesuus waa'ee jireenya isaaniif maqaa Yesuus waa'ee gargaaramuu isaanii fayyaatti nagaatti karaa hundumaan eegamuu isaaniif ani sin galateeffadha yaa mootii galanni siif haa ta'u. Akkuma kana utuun si galateeffadhuun araara kee waamu nu cubbamoota warra cubbuun irra tuulame ragaa cubbuu keenyaa yoo kan argisiifannu ta'e malee qajeelummaa argisiifannu hin qabnu jallinatu jireenya keenya irratti fe'amee jira. Kanaaf jallina keenya isa baay'ee xuraa'ummaa keenya isa baay'ee kufaatii keenya isa baay'ee safirdii nurratti fichisiisu yaa Waaqayyo cubbuu keenya isa guddaa araara keetiin jireenya keenya irraa akka ati miincitu maqaa gooftaa Yesuusiin ani si kadhadheera. Gargaarsa abbummaa kee anaaf obboloota kanaaf haa baay'atu. Daqiiqaa kana jalqabee humni abaarsaa humni jireenya namaa irratti ba'aa fe'u humni jireenya namaa rukutu humni jireenya namaa yaa Waaqayyo gooftaa sammuu namaa irratti dalagu maqaa gooftaa Yesuusiin lafa kanarraa ibidda keen kan rukutame haa ta'u. Yaa Waaqayyo qaawwaa argatee humni hamaan jireenya keenyatti fayyadamuu barbaadu. Humni hamaan sammuu keenyatti fayyadamuu barbaadu. Qalbii keenyatti fayyadamuu barbaadu. Adeemsa keenya kaayyoo keenya irratti hojjechuu ni barbaadu. Karaatti nu hambisuu kan barbaadu. Mul'ata keenya karaatti hambisuu kan barbaadu. Kakuu keenya karaatti hambisuu kan barbaadu. Waaqayyo abbaa akka nu jireenyi keenya jireenya milkaa'aa hin taaneef warra qilleensaa bootan godhee biyya lafaa kanatti namoota milkoofne keessatti kan nu ramadu. Namoota abaaraman keessatti kan ramadu. Namoota du'an keessatti kan nu ramadu. Maqaan keenya warra du'an keessaa ba'eera. Maqaa Waaqayyo Waaqa jiraatan humni hamaan jireenya keenya irratti dalagu humni hamaan jireenya keenya irra habaaru humna abaarsaa qaallicha nu abaaru digimtii nu abaaru habaarsa hamaa jawwee nu abaaru bofa nu abaaru buutii nu abaaru humna illuuminaanti humna 666 hicciitii isaa paaterni isaa humna dhiiga Yesuusiin kuteera በኢየሱስ ስም የተበጠሰ ይሁን። ሃሌሉያ nagaan kee jireenya keenyaaf haa ta'u gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u jedhee sila dubbadhe amma kallattiidhaan gara barumsa keenyatti kan nu gallu gara barumsa keenyatti kan nu gallu ani barumsa kana isin barsiisaa jiraachuu kootti baay'een ofitti gammadaa jira baay'ee ija isaa argaa waan hin jiruuf jechuudha. Waan tokko qotee bulaan tokko lafa qotee sanyii irra kan facaasu yoo bara darbe lafti sun minaan baasee rafta'e onnateetu xaa'oo fuudheetu qoteetu meesee irra deebi'eetu itti dadhabbii barbaachisu hundumaa itti dadhaba maal waan ta'eef argeera lafti lafa cimaa akka ta'e abboonni keenya lafti sun minaan hin taati sirriitti waan ta'uu malaa waan godhuu malaa irratti sirriitti hojjedheetan facaasa malee hin dhiisu lafa kaan lafa baasu lafa minaan baaftu immoo waanuma ta'anii irratti facaasa abboonni keenya. Maaliif ennaan arganiiru lafittiin lafa cimtuu akka taate yoo lafti tokko tokko minaan hin baasu lafti tokko tokko minaan ol hin deebisu lafti tokko tokko itti dadhabanii dadhabbii namaa nyaata sanyii namaa nyaata. Kanaaf isin sanyii koo nyaanne sirriitti irratti hojjechaa jirtu. Kanaaf barumsa kanatti dadhabbii guddaa akka hin dadhabu kan na godhe isin baay'eetti jijjiiramaa jiraachuu keessanidha. Waaqayyo isin haa eebbisu ulfaadhaan isin hin jedha. Haa ta'u malee har'a dhiibbaa gaa'elaa fi yookaan farra gaa'ela irra jiru farra gaa'elaa yookaan dhiibbaa irra gaa'ela irra jiru akka addunyaa keenyatti akka waldaa kiristaanaatti akka nama dhuunfaatti akka teknooloojii bara keenyaatitti in ilaallaa jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf dhiibbaan har'a gaa'ela irra jiru maal akka ta'e jireettanii yaaddu gaa'elli akka caaffanni qulqullaa'an jedhutti dhaabbatee jira moo dogoggora keessa galee jira ija macaafa qulqulluutiin gaafa ilaaltanii wanti hundumtuu ija macaafa qulqulluutiin gaafa ilaaltan dogoggora ta'a malee akka teknooloojii akka ammayyummaatitti sirriidha warra kaanatu gaafattanii maal isa ammoo cubbuunuu sirriidha warri jedhan jiru amma cubbuudhaan cubbuu jechuun baraa fi keessa jira addunyaa keenya keessatti cubbuudha jechuun hafeera. Kanaaf nama tokko yoo gaafate dhaabbanni amantaa tokko dhufeera amma cubbuun hin jiru isin jedhu cubbuu wanta jedhamu koo 21 century keessa hin jiru yarraa 21ffaa keessa maanni cubbuu wanti jedhamu eessaa dhufe hin jiru cubbuun hojjedhe hin jedhinii waan hundumaa si iyyameera Waaqayyo siin jedha. Kanaaf qaroominni cubbuudhaaf mirga kenne bara keenya keessa cubbuuni macaafa qulqulluu gara ija macaafa qulqulluutiin gaafa laaltan mirga hin qabu
ija ammayyummaa teknoolojii yookaan immoo waggoota keenya kana keessa mirga ta'e mirga argatte cubbuun ani mirgaan qabaayira cubbuu waldaa keessa taa'e ani mirgaan qabaayira gaa'ela keessa lixee cubbuun ani mirgaan qabaayira mirgaan qabaa ani mirga guutuun qabaayira addunyaan keenya har'aa kuni cubbuudhaaf mirga laatte kanaaf barri hundumtuu ulfaataa dhufe kanaaf waaqayyo dheekkamaa dhufe kanaaf guyyoonni kun guyyoota gadheerraa gara caalaa gadheetti deemaa dhufan namoonni waa'ee addunyaa kanaa waa'ee bara baraa wal jijjiiruu akkas jedhu barri dhufu gaariidha barri dhufu akkasidha bara bilchiginnaati bara qaroominaati jedhu addunyaan kun qaroomaa jirti dhaloonni ganaa dhufan immoo waan gaarii waan hedduu argu jedhu lakkan akkas hin jedhu caafanni qulqullaa'an akkan jedhu naan eeyyamu maal akkan jedhu naan eeyyamare addunyaan kun gadheerraa gara caalaa gadheetitti deemaa waan jirtuufi gadheerraa gara caalaa gadheetti guyyoonni gadheerraa gara caalaa gadheetti deemaa waan jiraniif barri baraan ida'amee dhufu baay'ee gadhee ulfaataa dubbii waaqayyoo akkanatti mutti baroonni baraan dabalamanii dhufan barri 2013 utuu jiru 2014 irratti daachuun keenya 2014 caalatti gadhummaasaa caalatti cubbuunsaa caalatti albaadhummaasaa caalatti ulfaatinni isaa kan bara 2013 akka inni caalu hija macaafa qulqulluutiin ol ilaalu natti mul'ata. Kanaaf hammeenyi baricha keessaa gadhummaan baricha keessaa humni amaan dhufaatii Yesuus Kiristoos balbala waan ga'eef seexanni baay'ee ariifatee dhaloota gara mootummaa isaatti gara gaannama ibidda bara baraatti dachaasuudhaaf tarsiimoo baay'ee hojiirra oolfachaa waan jiruuf akka kana bara keenya keessa namatu dhalatee karoora dhaba. Namootatu karoora malee ajandaa malee akkuma horii rafee ka'ee jireenya isaa karoora malee sochoosa malee seexannu bara karoora qabu bara dhala namaa irratti karoora qabu keessa jira dhalli namaa guddachuuf wanta gochuuf karoora iyyuu qabu adeellam karoorri waa'ee lubbuu isaatii illee inni iyyuu mata duree guddaadha namoota cal jedhanii dhiyeeta waan dhiyeef galanii rafanii waan bari'eef kaanii fiigan dhaloota kumaatama hedduutti lakkaa'amanidha. As baay'ee sinnimu inni amaan seexanni inni biyya lafaa kan darbatame tarsiimoosaaf caasaan isaa inni guddaan dhala namaa gara ibidda bara baraa gara du'a bara baraa gara gubannaa bara baraa ani kophaa koo achi galuu waan naaf hin taane fedheetu tarsiimoosaa guyyaa guyyaatti lubbuu namaa irratti baafachaa oola. Kanaaf bara seexanni namni karoora dhabe keessa seexanni karoora isaa bara hojiirra oolfachaa jiru keessa ani bara kanaan bara gaariidha hin jedhu. Kanaaf baay'ee irratti hojjechuun baay'ee waaqayyoon kadhachuun baay'ee dubbii waaqayyoo qoratanii karaa dubbii waaqayyoo jedhurraa ba'anii galuun murteessaadha jechuudha. Ulfinni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf yoo irratti hojjetame gaariidha jedheetan yaada. Egaani gaa'elli bara keenya maal fakkaate? Gaa'elli bara keenya maal ta'e? Walii wajjin hin ilaalla. Gaa'ela eebbaa fi kennaa ulfinaa godhee waaqayyo dhala namaatiif kenne. Gaa'elli dhala namaatiif kenname. Dhala namaatiif gaafa kennu waaqayyo eebba godheetu ulfina godheetu kenne. Gaa'ela akka salphinaatitti akka namni ilaalu kan godhe caafata qulqulluu otoo hin taane hafuura hamaadha. Namoonni tokko gaa'ela akka salphinaatti ilaalu. Akka waan ulfina hin qabneetti ilaalu. Lakki gaa'elli ulfina dhala namaatiif kenname. Eebba dhala namaatiif kenname. Gaa'ela gaafa dhala namaaf kennu waaqayyo eebba achi keessa kaa'ee namaa kenne. Akka namoonni tokko yeroo kennaa mana keessa fidan maal godhanii fidu? Ashaganiitu waa keessa kaa'anii fidu. Kanaaf gaa'elli kan ittiin eebbi namaa kenname. Gaa'ela keessa eebbi wanti hundumtuu kan jirudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gaa'ela keessa eebbi dhala namaa barbaachisu hundumaatu keessa kaa'amee jira. Namoonni waan baay'ee dhabanii rakkatan gaa'ela dhabanii. Gaa'ela fayya qabeessaaf gaa'ela naga qabeessa gaa'ela ulfina qabu gaa'ela foolisaa bareedaa keessa eebba guddaa eebba foolii qabu eebba jireenyaaf ta'u baay'eetu keessa jira. Isa kanaaf gaa'ela eebba guddaa kana namoonni akkamitti akka qabatanii fi gaa'ela eebba maalii akka jiru kan walii wajjin ilaallu ta'arra. Addunyaan keenya irraa xiyyeeffannaan ishii inni guddaan waan qulqulluu xureessuu fi faallessuu barbaaddi. Akkan sila jedhe waan qulqulluu xureessuu waan sirrii immoo faallessuudha jechuudha.
akkaataan nuti jireenya keenya kana guddifnee akkaataan nuti waldaan nu keessatti guddanne baay'ee murteessaadha. Waa hubachuudhaaf, caafata qulqulluu hubachuudhaaf, waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf, jireenya keenya har'aatii fi ka'umsi keenya wixineen garasii baay'ee murteessaadha. Sooftiweeriin tanaan dura laphee keerratti caaname otoo gooftaa eega gooftaa amante barumsatti baratte erga gooftaa amante jireenyatti jiraatte erga gooftaa amante akkaataan itti deddeebitee har'a geesse baay'ee murteessaadha. Namoonni tokko erga gooftaa amaniin jireenyi isaanii akkaawuma barbaadanitti jiraachaa waan turaniif har'a dubbii waaqayyoon sororuu hin danda'an. Namni jalqaba bada. Manni tokko yeroo ijaaramu tumbiin kan ilaalamu kontiraaktarii dhaqee tumbiirra kaa'ee kan ilaalu isa utuun lafaa asii olee baay'ee hin deemin dura diigii kun sirrii miti akka sirriitti lafa qabachiisii ijaariidhaan erga gamoon xumurame garuu kisaaraa baay'ee keessa galama jechuudha. Kanaaf mukti tokko yeroo asii olee deemu biqilaan tokko yeroo asii olee deemu jalqaba lafatti kichuunsaa dabeennaan yookaan dhagaan tokko gararraa jiraate yookaan mukti biraa tokko gararraa jiraate gad deebi'ee dabee lafa ga'ee ol ka'ee micciiramee guddatee ol ba'ee sarooraayuu yoo ta'e inni iji namaa gaafa ilaalu ka'umsa isaa godatti jal'achuu isaa sana ilaala. Baay'ee kan sinni bu'u mukti fira mukaati muka fixee muka kan qurxee fixe mukti akkas jedheedhaan sibiilli maal nu godhee muka akka keenyan nu fixe jedheedhaan mukti. Maaliif jennaan mukti jallaan hin jiru yoo utuu ta'e mukti hin muramu ture jechuu isaaniiti warri kana kalaqan. Muka jallaatti sibiilli qottoo ta'a. Muka jallaan taa'anitti sibiilli qottoon ta'u. Kanaaf jallaa muka keenyatitu muka keenya fixe. Jallaa zarii keenyatitu muka keenya fixe. Mukti jallate qottoodhaaf ta'a. Qottoodhaan ta'u yoo ta'e immoo ibiddaaf ta'a. Kanaaf ilaalchi namaa jallatee naani waa sirrii tokko qajeelchee ilaaluu dhiisuu danda'a. Waaqayyo gooftaan machaa nu gargaaru. Kanaaf baay'ee ulfaataadha. Addunyaan kun dhiibbaawwan gurguddaa hedduu gaa'ela qulqulluu fi qajeelaa waaqayyo dhaabe kana irraan ga'aa jiru. Addunyaan kun addunyaa qaroominaa fi addunyaa saffisaati. Baay'ee ariifachaadha wanti baay'een yoo ilaaltan. Ariifannaa guddaa akka nama maaraatoonii fiigu ariifannaa guddaa irra addunyaan kun. Maaliif ariifatti? Maaliif ariifata? Indagatina yaa saba gooftaa barri kunnuma. Yeroon isaa keenyaan dinni waan godhuu dhabee gunguma. Ereebaa jala. Yeroo ishii dhumuu mariifatteedhe faarfannichaa faarfannaa bareedaadha. Kanaaf baay'ee saffisaadha. Baay'ee saffisaadha. Dhiibbawwan kana gaafa ilaalu dhiibbaan kun dhiibbaa gurguddaadha. Dhiibbawwan kanarraa kan ka'e yeroo itti wanti gaarii waaqayyo namaaf kenne funyoo yookiin aada ittiin of fannisan ittiin kan of ajjeesan summii nyaatanii ittiin du'an ta'ee mul'ate. Maaltu waan gaarii waaqayyo dhaabe? Akkas hin dhiifama naagota danbeeka yaa obboloota. Utaalloon tokko qilleensoo biyya keenyaa kana ta'ee beeku irraa immoo fagaattu. Wanti gaarii waaqayyo dhaabe deebi'ee akka ittiin namni waan gaariidhaan waan gaarii summeessanii waan gaarii hamaa godhanii namni ittiin akka dhumu kan godhe addunyaa keenya irraa kanadha. Addunyaa keenya irraa kanadha. Baay'ee kan sin ajaa'ibu wanti hundumtuu yoo qabaan isaa tolu baate namaan cimaadha jedhu kamiyyuu kuffisuu yookaan ajjeesuu danda'a. Wanti kamiyyuu qabaansaa yoo toluudhaa baate. Qabaansaa yoo toluudhaa baate. Waan gaariidha jettan hundinuu qabaan tolu taanaan hamaan akkasaan jiru. Waan gaariidha jettanii itti fayyadamtan hundinuu qabaansaa tolu buddeenumti nyaattan sirnaaf naamusa isaa yeroo isaa akkaataa itti fudhattan hin beektan yoo ta'e buddeenumti kuniyyuu hudhee sin miidhuu danda'a. Biddeen isin nyaattan hudhee sin miidhuu danda'a. Sinii galee Yuudaan akkuma warra kaanii buddeen maadditti taa'ee nyaate.
galgala inni buddeen maaddiitti taa'ee nyaate warra kaanii buddeenuma ta'ee jireenya isaanii eebbisee ittiin jiraatan. Yuudaadhaaf galgalli sun maaddiin galgala sanaa maaddii isa fannisiisu ta'e. Buddeena wajjin itti galte seetan. Waan tokko akkaataan nu itti fudhannuuf akkaataan nu itti qabannee jiraannu baay'ee murteessaadha. Otoo maaddiitti taa'anii seetan itti galteedha Yuudaa otoo buddeen nyaatanii. Fuudhee ba Yesuusin gurguruudhaaf gurguree sin boqonne hin wajjeese dhage. Firoota koo wanti nu fudhannu wanti nu addunyaa kanarraa dhageenyu ilaallu. Akkasuma wanti Waaqayyo akka itti fayyadamnuuf dhaabee akkaataan itti fayyadama keenyaa baay'ee murteessaadha. Mana yaalaa dhaqaa qoricha yeroo fudhattan sa'aatii isaa daqiiqaa isaa doozii ammamiitiin akkasiin fudhachuudha qabdan manni yaalaa isinitti hima. Kanaan ala galtanii qoricha kana hundumaa ani yeroo hundumaa maaliif itti deebi'a yeroo tokko fixee ofirraa taa yoo jettan maatii keessanitti dura nagaa dhaamuu qabdu. Haadha abbaatti chawgaa anoo du'uufanii xumureera baqaa jechuu qabdu. Qorichichi isin fayyaduuf isin fayyisuuf isinii kennan garuu akkaataa fudhannaa keessanii yoo dogoggora ta'e qorichi sun sin ajjeesa sin miidhaa jechuudha. Isa kanaaf baay'ee ulfaataadha. Addunyaan keenya irraa kuni addunyaa dhiibbaati yoo jenne dhugaa alamu miti. Dhiibbaadha wanti hundumtuu dhiibbaa ta'e. Arra gaa'elli qulqullaa'an dhiibbawwan kana dandamachuu dadhabuudhaan yeroo itti tooftaa fi humna waan hamaa jalatti kufuu ni argina. Kana irraan kan ka'e wanti qulqullaa'an boora'ee yeroo jireenya nama ajjeesu baay'inaan ni argina. Wanti qulqullaa'an boora'ee jireenyi namaa yeroo ittiin du'u in argina. Bishaan taliilli boora'ee yeroo itti namoota baay'ee fixu in argina. Namoonni baay'een keessi isaanii dhumaadha. Iji jireenya kennu keessa jiru namoonni baay'een hin jiraatu malee addunyaa kanarra. Caaffanni qulqullaa'an Maatiyos 23:24 akka kanadha. Bookee hin calaltu gaala in liqimsituudha. Bookee hin calaltu gaala in liqimsitu jechuun maal jechuudha? Kutaa kana akkasumaan hin dubbadde miti. Waan liqimsuun isaa salphatu. Liqimsuu irraa waan liqimsaan isaa hin danda'amnee fi ulfaatu liqimsuu jechuudha. Akkas ta'e addunyaan keenya irraa warra bookee calalanii gaala liqimsan akka jechuun isinii gala miti. Waan salphaadhi salphaan taane isaan biratti ulfaataa immoo salphaa godhanii dhaloota kanaaf dhiyeesse addunyaan irraa kun. Isa kanaaf baay'ee waan liqimsaan isaa salphatu liqimsuu irra waan liqimsaan isaa hin danda'amnee fi ulfaatu liqimsu kun addunyaa keenya irraa kun waan gaarii xuraa'aa godhe waan calalaa boora'aa taasisee namaaf dhiyeessaa jira. Waan danda'amu caalaa waan hin danda'amne akka salphaa fi ulfaataa ta'etti badhaasa godhee akka waan badhaasetti argachuudhaaf dhama'anitti fakkeessitee namoota baay'ee ittiin ajjeesaa jirti addunyaan keenya irraa. Dhiibbaawwan har'a gaa'ela irraan jiran faallaa macaafa qulqulluu gara faallaa macaafa qulqulluu godhanii warra dhaabbatanidha. Dhiibban har'a gaa'ela irra jiru hundi isaayyuu faallaa macaafa qulqulluu waan ta'edha. Beektonni addunyaa kanaa baay'ee beekumsaan kan fagaatan baay'een isaanii macaafa qulqulluu gara faalleessuutti dhufan. Har'a wallaalota utuu hin taane caalatti beektota Waaqayyoon mormaa kan jiru. Yesuus Kiristoos iyyuu akkas jedhe ani isin kana yaadamtanidha. Isin wallaalota nana kana yaadamtanidha jedhe. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo isiniif ife beektonni otoo jiranii jedhe Yesuus Kiristoos iyyuu. So har'a addunyaan keenya kun beekumsaan guutte firoota ko namoota nu jirra beektota gurguddoota PhD qabna digirii qabna
maastersii qabna addunyaa kana qorree bira geenyeera haddeessarra qubachuu hin dandeenye warra jedhan nu haddeessarra iyyuu qubachuu hin dandeenye warra jedhan isaan kanatu macaafa qulqulluu yookaan sirnaaf toora macaafni qulqulluu kana faallessuu ti kan dhufe isa kanadha. Namichi tokko jalqaba there is no God jedhee addunyaa kanarratti waaqayyo hin jiru jedhee dhaabbata waaqayyo hin jiru kan hundeesse nama tokkodha. Innis eessaa ka'ee abbaasaa paasterii waldaati. Jalqaba abbaasaa paasterii waldaati. Paasterii waldaa ta'ee waldaa tajaajilaa galgala galeetu haadha manaasaa irreeba hin caccabsa. Haadha manaasaa kana hawaaruma godhaamtee galee. Isaa booda mucaasaa immoo hin barata mana barumsaati gaafa galu yeroo hundumaa kana hin laala. Abbaan koo paasteriidha. Maaliif haadha manaa haadha koo dabaddaba haadha koo reeba haadha koo caccabsa yeroo hundumaa jedha. Kana laalaa guddate. Kana laalaa high school fite kana laalaa elementary high school fite university gale kaampaasii guddaa university guddaa Ameerikaa keessaa gaafa ba'u the last word jechinni eebbasaa irratti kennee yookaan last word jechuun jecha xumuraa inni paperii ittiin hojjete there is no God jedha. Nama kana waamanii gaafa gaafatan interview gaafa godhanii akka kana maaliif waaqayyo hin jiru jette indeet akkamitti waaqayyo hin jiru kanatti jettee fayyadamtee mata dureen kee kun baay'ee ulfaataadha addunyaa kanatti yeroo jalqabaaf kana jettee namni yeroo jalqabaaf kana jedhe sidha there is no God jechuun there is a very difficult word eessaa fidde reference natti irraa fidde kamidha yookaan reasoning kee maalirra dhaabbattee kana jetteedhani. Innis deebii gabaabaa tokko lafa kaa'e akka kana ani wanti laalaa ani guddadhee waan tokkodha. Innis abbaan koo yeroo hundumaa paasterii waldaati tajaajilaa waldaatti ani ilma paasterii ta'e ilma waldaa keessatti guddateedha. Abbaaf haadha koo biratti guddadhe abbaan koo yeroo hundumaa gaafa waldaadhaa galu waldaa tajaajilaa ture gaafa galu haadha koo galee reebee caccabseetu du'aaf jireenya gidduutti ishii dhiisa. Kanaaf kanan laalaa guddadhe waaqayyo hin jiru kanan jedhe sababa kanaaf utuu waaqayyo jiraate paasteriin kun waldaa tajaajilaa oolee galgala galee haadha koo akka kanatti dhiibbaa akkanaa irraan hin gahu. Kanaaf waaqayyo hin jiru kanan jedhe abbaa koo fi haadha koo irraan ka'eedha. Abbaan koo paasterii waldaa ta'e geggeessaa waldaa ta'e waaqayyootu jiraate haadha koo yeroo hundumaa galee hin dabaddabu. Kanaaf waaqayyo hin jiru kanan jedhe kanaaf namichi seeris no gaadhedhe kun biyya kana irraase guutummaa addunyaa kanaa raase mata duree kanaan sababa isaa dhiyeesse waaqayyo hin jiru kanan jedheef kana dhimma bal'ifate mata duree isaa waldaa hundeesse gara Itoophiyaa dhufe namichi kun mishineerota waggaa 20-30 booddee dura mishineerota baay'ee kan akka guddinaa tumsaafaa kan ajjeesise isaanidha. Waldaa kiristaanaa biyya Itoophiyaa keessaa kan diigse zeeris no God warra jedhanidha. Yeroo tokko addunyaa keenya kana keessatti wanti nu baran wanti nu ilaalaa guddan wanti nu dhaggeeffachaa guddan baay'ee murteessaadha sammuu keenyaatiif. Kanarraan kan ka'e waa'ee gaa'elaa beekamtuu kan taate Virginia Saatira kan jedhamtu tokko falaasaftuu xiinsammuu kan taate walga'ii falaasamoota xiinsammuu nama Kaalifoorniyaa kan taate akka kana jette haasaa dhiyeessite irratti walga'ii guddaa Kaalifoorniyaa kanarratti akka kana jette waa'ee gaa'elaa akkas jetteetu yaada tokko dhiyeessiti turte. Innis namoonni gaa'ela isa dhaabbataatti seenuu isaanii dura waggaa 5 yeroo yaalii haqa baatan jette. Ilaalaa namni tun beekamtuudha. Ilaalaa Virginia Saatira jechuun nama Kaalifoorniyaa keessatti falaasama xiinsammuu kan taate falaasamoota xiinsammuu walitti qabdeetu warra xiinsammuu jechuun warra sammuu namaa irratti hojjetan jechuudha. Kanarratti walga'ii guddaa addunyaalessaa kana qopheessiteetu namni addunyaan ishii dhaga'u kun namni addunyaan kun baay'ee ishii dhaga'u kun akka kana jette.
waa'ee gaa'elaa irratti yaada tokko dhiyeessite. Innis akka kana jette namni tokko gaa'ela dhaabbataatti seenuu dura waggaa 5 yeroo yaalii haa qabaatu jedhe. Yeroo yaalii haa qabaatu gaafa jettu maal jettuu ishiiti? Yeroo yaalii maaliin? Namoonni gaa'ela isa dhaabbataatti seenuu isaanii dura waggaa 5 yeroo yaalii haa qabaataniin ishiin jettu kuni kana irraan kan ka'e har'a addunyaa keenya gaa'ela dura wal quunnamtii saalaa raawwachuun cubbuu kan qabnetti dhufe. Kanarraa kan ka'edha. Fireendii jechuun kanarraa kan ka'edha. Gaa'ela tokko utuu waldaan hin eebbisin, utuu waldaan kiristaanaa eebbiftee akka caafata qulqullaatu akka sirnaaf seera waldaan kiristaanaa Waaqayyo afaan godhatee lafarra kaa'e utuu hin eebbisin waldaa keessatti ejja toora malee sagaagala toora malee kan fidee dubartii kanatu labsii kana addunyaatti labse. Dubartiin kun dhagaamtuudha. Addunyaa keenya irratti namoonni dhagaaman waan salphaa dubbatu isinitti fakkaati. Addunyaa keenya irraa kanatti iyyuu namoota dhagaaman addunyaa kana balleessaa kan jiru. Namni dhagaamne maal godha? Namni dhagaamu garuu namooti gurguddaan addunyaa kanaa warra dhagaamani. Gudii gurguddoota keenyaa utuun isinitti hime, icciitii gurguddoota keenyaa, icciitii gurguddoota addunyaa kanaa utuun isinitti hime maal jettu isin? Baay'ee sin ajaa'iba. Akkas gaafa jettee jalqabdee labsiin kun biyya hundumaa ga'e argitanii beektanii nama gaa'ela dura kasaal quunnamtii raawwatu si. Baay'ee argineerra. Maal rakkina qaba ree booddees kan kootiidhaan. Maal rakkina qaba booddees waanuma kooti booddees onatuuf fuudha. Hinda'uun dafee yooni quunnamtii saalaa wajjin raawwadhe nama biraatti heerumtu naatti heerumuu dandeessi edha. Ishiinis akkas jechuu dandeessi tarii hin jedhe. Yaanni dubartiin kun addunyaa kanatti facaaftee akka qilleensaa dafee wal ga'ee summeesse qilleensa biyya keenyaa qilleensa addunyaa kana guutummaasaa worlidii kana hundumasaa waliin geesse kaartaa addunyaa kanaa hundumaarra dhattee qubachiifte yaada ishii. Kanarraan kan ka'e gaa'elli qulqullummaa kan dhabe namoonni beektonni addunyaa kanarratti ka'an yookaan ammayyummaan gaa'ela balleesse. Maal rakkina qaba? Quunnamtii saalaa yoo goone gaa'ela dura yaalii dha'oo wal yaalla yaalii wal irratti gaggeessina riisarchii wal irratti gaggeessina. Maa inni waan akkasii namarratti yaaliin gaggeeffama moo? Yaaliin ikkoo gaa'ela irratti hin gaggeeffamu. Gaa'elli yaaliin jiru biyya lafaarra Waaqayyo gaa'ela yaaliin dhaabne booko. Faallaa macaafa qulqulluu barsiisaa jiru. Gaa'elli yaalii utuu hin ta'in jireenya. Macaafni qulqulluun Vaarjiiniyaassaatiin akkana jetti kaa. Akka kana jetti isheen. Akka kana jetti ishii yaada ishii yeroo dhiyeessitu akka kana jetti. Waggaa 5 booda yoo walii galan kontiraanni isaanii haara'uu qabaa jetti. Yoo waggaa 5 booda walii galan isinii galee. Waggaa 5 booda walii galaan kontiraata isaanii haareffachuu danda'u. Walii galuu yoo walii galuu baatan immoo gaa'elichi hadiigamu jette. Argitanii? Gaa'elichi hadiigamu jette yoo walii galuu baatan. 5 booda kontiraata haareffama. Yoo immoo mirga isaanii as hin barbaadu jette yookaan ishiinis immoo innis hin barbaadu jedhe haareffachuu dhiisuu danda'u, diiguu danda'u. Jetteetu akka kanatti barsiifti turte. Gaa'ela dhaabuunis diiguunis waan baay'ee salphaa fi waan akka laayyootti ilaalamu ta'ee akka kanatti barsiifame. Hafuura dubartii kanaatiin kan guutaman har'a salphaatti akka salphaatti gaa'ela akka laayyootti mancaasaa kan jiran hafuura dubartii kanaatiin warra geggeeffamanidha. Kanaaf dubartoonni hedduun har'a iddoodhuma arganitti habbaadhuma arganii wajjin gaa'ela dhaabu. Yoo barbaadan hin diigu, yoo barbaadan akka barbaadan godhu. Biyya tokko yoo jiraatan gaa'ela dhaabu, biyya san gaafa geeddaratan gaa'elas wajjin geeddaratu. Akkasumatti mandaraadha kan hundumaatitti gaa'ela mandaraa dhaabu. Kun baay'ee ulfaataadha. Akka kanatti kun immoo
du'aa fi badiisa bara baraatiif nama saaxila. Varjiiniyaa Saatiraan ammas akkana jetteetu yaada ishii isa sadaffaa kennite. Akka carraa isaan gidduutti mucaa yoo uumame yookaan yoo mucaa godhatan immoo akka mootummaan warra bakka bu'ee ijoollee sana guddisuuf dhaabbatutti haqin daawwatte. Dhaabbanni ijoollee isaanii guddisu haqin daawwatte. Yoo akka carraa waggaa 5 gidduutti mucaa godhatan mucaa isaanii jaalala haadhaaf abbaa argatee akka hin guddanne haa ta'utti. Ilaalaa mee moora maqaa gooftaa Yesuus. Jaalala haadhaaf abbaatiin akka hin guddanne mootummaan ijoollee warra guddisu kanaaf dhaabbata tokko banee ijoolleen haadhaaf abbaarraa fuudhamanii haadhaaf abbaa isaanii hin beekan, eenyurraa akka dhufan hin beekan, eenyu akka isaan dhalche hin beekan. Addunyaa keenyarra warra abbaa malee dhalatan baay'eetu jira. Abbaa isaanii himadhoo jetteen abbaa kan hin himanne, haadha himadhoo jetteen haadha kan hin himanne namoota baay'ee jira. Magaalaa keenya keessa namoota baay'ee jira. Mandara keenya keessa. Hafuurri kun mootummaan haala mijeessee dhaabbata kana hin dhaabne iyyuu yoo ta'e hojjeteera. Sinii galee kanaaf akka kanatti waggaa 5 gidduutti dhalli isaanii akka kanatti yoo argameera ta'e bifa kanaan jaalala haadhaaf abbaa malee haa guddatu jette. Akka kanatti yaada ishii isa seexanni itti guute jabeessitee addunyaa kanarratti lafa qabachiiftee duute. Gaa'ela tokko baasanii tokko yookiin kan biraa fuudhuun ija macaafa qulqulluutiin gaa'ela utuu hin taane inni ejja. Addunyaa kanarratti ejjitoonni umurii isaanii guutuu ejjaa hafan namoota gaa'ela jijjiiraa oolanidha. Ani ija jabaadhee namoonni nan ejjitoota sin umurii biyya lafaarra jiraattan hundumaa macaafni qulqulluun ejjituu siin jedha. Namni nan jedhuun nama bakkuma argetti gaa'ela dhaabaa deemuun. Warra akkasii mootummaa Waaqayyoo in argatanii isaanii caafata qulqullaa'aadhaan safaruu dandeenya. Dhiibbaan kun har'a maagineetii du'aati. Maagineetii du'atti nama harkisuu fi dhangaa du'aa jedhameetu beekama. Dhangaa du'aa. Dhangaa jireenyaa miti. Dhangaa du'aa. Affeerraa du'aaf nama affeeru nama harkisudha. Yaadi Varjiiniyaa Saatiraan kennite kana irratti dargaggoonni wal fuudhuudhaaf dhiyaatan lamaan yemmuu kakuu galan. Akka jedhe Mallasee Waguummoo kitaaba isaa tokko keessatti dargaggoonni lama yookaan qaamni faallaa ta'e lama yeroo wal fuudhuudhaaf dargaggoonni wal fuudhuudhaaf dhiyaatan lamaan yemmuu waliif kakuu galan jedhe ani abalu siin abaluun yeroo yaalii waggaa 5tiif haadha manaa akka anaaf taatuuf sin fuudha jedhe. Kakuu gala kan jedheetu kakuu gala kana qofa utuu hin ta'in akka kanatti anumtinni kakuu galu jechuudha. Namoonni akkasii durbiif dhiirri akkasii jechuudha. Kanumsaan isaan walii kakuu galan iyyuu ani waggaa 5tiif yeroo yaaliitiifan si fuudha jedheetu qaalii galaaf jechuudha. Kana qofa utuu hin taane gaa'ela iddoo lamatti qoodanii ilaalaa jiru. Akkuma amma jenne. Gaa'ela yeroo yaalii isaan malaale. Gaa'elli yeroo yaalii suni kuni bari turtii isaa waggaa 5. Ijoollee waluun dhorkaadha. Yoo ijoolleen akka carraa argaman immoo haadhaaf abbaatiin hin guddatan. Jaalala haadhaaf abbaa malee guddatu. Cakkaanyochi awuree yoonut እንደዚህ ናቸው. Jaalala haadhaaf abbaa malee warri guddatan kun. Yeroo tokkoon gaaffii gaafadha. Agaazii warri jedhaman kun eessaa dhufanii jedheen gaafadhe. Agaazii isaa warra nama ajjeesan biyya keenya keessa. Maa inni agaaziin kun maaliin maqaa akkasii qabatanii jedhee tan namoonni gaafadhe. Namichi sun akkas jedhee naan deebisa ture. Agaazii jechuun Yesuus. Agaazii jechuun dubartoonni yeroo waraana deeman warri waraana deeman jedhee dubartoonni waraana deeman jechuudha. Adda waraana warri deeman. Achitti akka carraa iddoo waraanaa sanatti dogoggora uumameenii yookaan dirree irratti dogoggora uumameen dubartoonni ulfaa'u hin dhalatu. Gaafa dhalatanii achii fuudhamaniitu bakka biraatti mootummaan haadhaaf abbaa malee
iddoo tokkotti naqeetu akka cuucuu tokko warra diraa kana fuudhee guddisa. Gaafa guddatan jaalalaadhaaf abbaan beekanii jaalalaadhaaf abbaan waan hin beekneef immoo cakkaanyochi yoonalu በጣም cakkaanyochi አውሬ bineensa ta'u bakka kanaaf nama ajjeesuun sinaan biratti salphaa miti. Amma haadhaaf abbaa biratti guddachuu salphaa jettu miti isin. Haadhaaf abbaa biratti guddachuun baay'ee salphaa miti. Baay'ee mana barumsaa guddaadha. Kottaa mee warra haadhaaf abbaa biratti guddatan ilaala. Warri haadhaaf abbaa biratti guddatan ikkoo kolleejjii cimaa xumuranii ba'ani. Abbaan waa baay'ee abbaarraa waa baay'ee bara. Haadharraa waan baay'ee baraa guddanne jaalala irraa baraa guddanne gara laafummaa irraa baraa guddanne naamusa irraa baraa guddanne naamusa warri hin beekne warra akka bineensaa cakkatti guddatan isaan kanaaf agaaziin isaaniidha naan jedhe tokko warra achitti guddatan kanatu agaazii ta'eetu qawwee hidhatee ba'ee dhaloota fixaa naan jedhe aannu sawiyya. Silasi gaa'elli kuni gaa'ela kontiraataati. Wal gadhiisuun eeyyamamaadha. Gaa'elichi haara'u waliigaltee jara lamaaniiti. Haara'uu dhiisuus hin danda'a jechuudha. Isa kanadha qabxii lammaffaa gaa'ela bakka lamaatti kana qabxii lammaffaa yeroo dhufuun itti fufa baay'ee waan tureef yeroo isaa anarra isin nuffisiise yoo isinitti dheeresse. Thank you waaqayyo isin eebbisu ulfaadhaa yeroo isaatiin daqiiqaan akka deeme hin argine baay'ee isinirra dheeresse ulfaadhaa waaqayyo isin eebbisu yaada yoo qabattan na dubbisaa waaqayyo isin kabaju kabajama afaa bara baraan. Ameen.